Tullee keessaa himata dhugaa fi kijiballee namni dhoosuu hin danda'u. Namni dhuguma keessa jirtu haasa'anii badoonis callaanis dhuguma isa keessa jirtu waan ta'u dhugaan sun immoo daanga'uu hin dandeessu. Siigalee daangessi haasa'ii jechuun hin dandeenyu sa'a kanatti. Yookiin carraa kan nuuf dhabu ijoollee lamaanuu nuti furmaata as gubbaa baasu yoo carraa kan hinaaf jenne waan akkanaa naaseenii waan akkanaa dhiisi jechuun hin dandeenyu. Siigalee saniifuu ani gama khiyyaan dhumarratti isaaniif gammachuu qofarratti silaa carraa kannee fi natti tolame isaan lamaan yaada isaanii badoo reemuun tana carraa naannoo kan namuu jee namoonni dilli hungaa waan isin jaalatanii fi nuti hundi waan nageenya keessanii fi walta'iinsa keessan barbaannuu fi carraa kana irraa isin qusachuu jirra siigalee jalqaba immoo waan kanallee ni goona jennee jirra garuu obboleeyyan keessan dila tokko jira warra isin jaalatu. Warra waan isin irratti wal dhabdanii fi kana akka isin himattan hin feene warra yoo isin wal xuuxan gartee bikka seenuu dhabu sababa isaaniitiin utulleen if qabnee jirra. So nu harkatti dhumtammoo isiniif kannineeti isin dhaggeeffanna badoo mee dura siifin kannaa nuuf dhiistammoo waan haasa'amu hunda mee kam jetta. Ayyeegaa xiqqaattus guddattus aadaa qabna safuu qabna namni erga nama jidduu seenee lakkii nurratti quufaa jaamteef waan godhuu qabu jiru akka biyyatti. Immoo garuu haasa'u keessatti dubbii hundaa keessa quba qabda waan ta'eef haqa kaayaadha dhugaa dubbachaadha dhugaadha akka nama araaratti aboo isin lachuu gaheedha kan isin irraa bareedu dhugaan jirtu akkasuma haasa'u jettanii garuu dhugaan nama quubsa haqa san lafa kaayaadha akkasitti akka wal quubsaa deemutti yoo deeman bareedaadhaan jaa isin adabadha inni homaa godhuu hin danda'u yaanni ibsamuu hin qabu jettanis eefamanni jee homaa godhuu hin danda'u hin fudhatan. Thank you. Callaa nuti irraa kaasi. Atiyoo yaadni kan kee hawaasni gaa akkana jaa cinaanillee lakkii akka isaan hin dubbanne sunummaan fixaadha jaanii nu harkatti dhumtammoo dabartaniitii ibsachuu barbaaddan yaada keessan immoo nutummaan karaa furmaatatti haa dabaru isin nu dhaggeeffattan. Wallahi abdi nama tokkoon ta'ee nama dila kana mormullee hin fedhu akkasitti diiplii waan jiru keessa gadi seene anillee naasoo hin fedhu. So all messenger tanatu. Thank you. Okay. Haro din itu. Abdelal wanta kajira bakka tanatti dhiifama wajjin. Obboleeyyan kiyya isin lachuututu booda qorramni akka isinitti dhageeffamullee hin barbaannu laa. Yoonii fi waan kana lakkii jara keenya numa dubbanneettan uumaan qabu haasawaa ammoo dubbii qololoo keessa dubbadhaatuma akkasitti irra tarkaanfannaa. Yoo ammoo lakkii dubbachuu hin qabnu isin harka nu guutuudha isin waan keessa jiru quba qabdanii nurraa dhiisaa kana irra nu fuudhaa dabraa jettan waan silaa already nuti keessa jirru quba qabnu jecha ifirra fudhanneetuma waan kana bira dabarree gammachuu teessanii fi araara teessan as gubbatti celebrate godhuu feena. So kana ani amma yaadni kiyya kaniin silaa barbaadu. Just waan garii haasa'anii carraadhaa kanaanis takka waan garii haasa'anii waan garii dhiisuun silaa taatee numa haasofna amma. So tanaafuu anamman tana qaqqabameetiin jira ifuufuu isinii galee isin akkatti na dura teessanii dhimma keenyarraa akkatti nuuf wanti jechuun kun nuti waan xiqqaannee isin nu kabajuun kun iddoo sheemii na qabsiisu jiraan isiniifuu waan isin jettan jalatti deemnaa galatoomaa ofa. Thank you. Haro so dubbiin nu harka deebite saadiqee ol naagalchi caaltu yoo jala jiraatti saadiqee yookiin riikwistii na hirkadhu please yeroo takka riikwistii godhi. Haro directii hara furmaata deemneeti samboodarra kagammannee celebrate goonu galmee isaan akkasuman nuuf haa ta'anii aanu turanii hawaasnillee noo jiru jiranii hara furmaataa qofa jaanii isiniif gala jennee yaanna wanni haga ammaan tanaa asonnee saniifuu achirra dhaabbannee akka saadiqee mee achirra dhaabbanneeti wanna goona nuti itti seerra. Ayyee akkas ta'e namni eenyu ni jira amma. Dr. Nuruddin fi Sadiqee fi Abdiin kararra jira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waan daanuu reediin jira jee Abdiin Sadiqeen isin beekamaa? Yaa karan deemaa ture kanaaf haga mana ga'uu jee. Okay, abshir. Deemuu oole. Okay. Ni dhaggeeffanna gaa waan irraa beekuun qabu. Okay. Ma dhaggeeffadhe. Hayyee cufadhu Sadiqee akkuma keessaan siime sanii Ashuunis bilbileefiin ture vaakeeshinarra jirti ture amma immoo nuti natti argamti. So warruma manarraa jalqabnaa karaa furmaatatti eefa kadeemnu ta'e na dhaggeeffadhaa obboleeyyan amma waan nu barbaachisu isin hima. Directii. Okay.
Okay, thank you. Isin warri as keessa jirtan galatooma, warri manaatilleen, warri as jala jirtanilleen, warri wal dhabdeen obboleeyyan keessanii isin naasisee araarri obboleeyyan keessanii isin gammachiisu. Warreen as jala naa jirtan qaamaa fi qalbiin na dhaggeeffadhaadha. Furmaatatti daarektii sennaa, furmaanni immoo obboleeyyan keenya waan isaan irratti waliin mufatantu jira. Diinagdeedha. Diinagdee san ijoolleen tun bifa ijoolleen tun ijoollee aartii keessa amata dheeraa turte quba qabdanii ijoollee as gubbattis baatee waan akkanaatu nu qanname waan kana nu godha jechuun mormii hudhamee tattaa'u ijoollee akkanaati nuti warri keessa beeku hundi ni beekanii. Ammaan tana qabnee gartee furmaanni akkana malee eeban dhufne akkana goona jenneeti finne so obboleeyyan kiyya warri as gubbaa jirtan haroo faanni jiranii daarektii warruma manarraa jalqabna furmaata kanaa fi keessaan waan haasofnee jirra. Ammaan tana immoo isinirraa wanni hin barbaadu. Haroos Saadiqees dabalatee Aishaan isin jirti, Abdii Dadaris ni jira, Dr. Nuraddiinis I think inni dhufa jee ture as jala jira. Wanni sammalees carraa namoonni waan kana dhaggeeffachuu jirtan namoonni irratti hirmaachuu barbaadan manni banaadha. Amma maal feena akka saahibbanitti ijoollee teenya warri umriin irra guddaatis akka abbatti obboleeyyan keenya kan shamarranilleen akka shamarranitti ijoollee tanaa walitti araarsina waliif fayyisna furmaatanii finnaasanii ammaan tana if nuu qabdanii jechuu haroon an araara obboleeyyan keenyaatiif haganeef qabee furmaa haganeef qabeen hunjaa saadiqeenis haganeef qabeen hunjaa abdiis ni yaamna akkasitti itti fufaa yeroo wanni sun bikka barbaannurra nu ga'e nutuu karaa araaratti gammachuutti achi seennaa inshaallah akkasii walii gallee jirra anammaan tana haroof carraa kanneetiin haroo naasee ani araara kanaaf obboleeyyan kiyyaaf haganeef qabeen hunjees gubbatti akkasitti namoonni carraa kun ammoo seenuu barbaadan keessa gastiin haa hirkadhaa riikwistiin haa hirkadhaa karaa harootiin dabarsaa kan hundoo dhaggeeffama. Haroo dura gaafii wahiin qaba takki. Okay. Okay. Wanni irratti haasofnu kuni gartee wanni amma nu barbaachisu kuni dura hangami. Wallahi hangana jechuullee hin feene. Okay. Ni akkasuma bira kuje akkasana. Akkasana bira kuje akkasumatti. Yaa sanii. Akkasuma baruu barbaada. Thank you. Hagana jechuun barbaanne sanii fi yaa. So haroo raa jalqabna haroo waan hunjee hagana ifisinii qabellee hunjee sanbooda haroos dabalatee saadiqees itti daddabarraa jechuu carraa namoota birootiifis kannina. Haroo itti fufi. Sin dhageenyu haroo muutira jirtaa? Jiran jira dhiifama. Tole akkana goonu saadiqee anaatutu keessan kontaaktis godha. Okay. Nambara kiyyan qabdu bara meeqa hojjaasaa turre? Siin barree rakkoon qabu siin barreessaa. Ayyee. So wanni goonu inshallah walirraa laafisna. Okay. Caalaa nasaa deebi'u. Callaas deebi. Ayyee tole baga nagaan as deemte. Wanti waan salphaadha waan xiqqishaadha inshallah. Waan kana hanga kana yoo rabbiin ji'anaa fi saadiqeetu wal dubbatee hixaa'uu hawaasa biraallee irraa lakkisa inshallah yoo rabbiin jiru. Akkam? Walirraa gabaabsina akkam jettan? Akkam irra deebi? Waan silaa ani amma waan hin quba qabu jecha badhaasa narratti ni dhiifattaa? Fadoo. Haroo galatoomni har'a silaa dhugaa dubbachuudhaaf dhimmummaan kun dhumuufu anas dhufu hin malu ture haa ta'u ifa ati jetteefu sirratti numaan kun beekta dubbii keessa beeka waan ta'eef dhugaan silaa anas dhufuun hin malu ani hin baane galee ifa ati jetteefu immoo narra quufee beekte sirratti hin qufaa ta'u. Abshir fayyaadee galatoomni hozanilleen akkuma quba qabdu waan kana suma bakka sanallee hin geenye durattiin silaa akkasitti akka dhumu kadhee ture. So ammoo ala kulli haal dhufne wanni ammaan tana silaa obboleessa keenya callaan badhaasaan callaarraa qabu obboleeyyan kiyya qaalii irraa guutamee jira callaan horii badhaasaa kafalee jira. Takbir abo galatoomni abadda mee ibsu maali ay abo haro wallahi haroo kiyya hedduu galatoomni haroo kiyya wallahi anumaata kan dubbadhu jechan qabu galatoomni biroo. Mashallah abo waan takka waan ija'uun qabu.
Awak abde duba haro nusa bara no tillen tenya tu nasi hira lagi rasa tu umur tu berbanding ka. Luar kafu tegalo tu mulfado apa ya dua tempat tu. Sharif Sahiya. Rakon kabu. Maali fonin nuti duga du bacu fonin nuti berbanu bale yang kenya lamang ko wali fayani. Entertainment ite nya arti ite nya tawara mo sana ka gudisani. Baka gudong gen tadi kam namade. Nama wali ti akase are mukora beraka isa galulle berbanu itu ya. To kana fo kana ni sinja ne isini jawan je tayo jirate. कोई जल का बर्रती है उसको शांति इंदा बल्ले शादी के करना शादी के Mulai kecil deh bisa. मैं اوكي يا ذا ناخن هذا اني يان ناخن زني या सिखने शादी या اوكي هارون هاغلا زومو نما نركب دبيتنا انا في ساقي جدتو نيكم سيرجه جه دبينا شمتلهم माशाअल्लाह هذا برانكابو माशाअल्लाह انا فهمتي ولي قدون دي بربانو بولي يكينيا ولي تفيودا لو انا في هارون وان خليني فينا माशाअल्लाह अब असन अंदो टेलीविजन माली बिरा اني خسر نازل بتو माशाअल्लाह अब हरो की शादी के नाजान हरो की शादी के कोमंती हरो शादी के पुलिस दुआई नागोडा भी आयशा खान सिलतू साममनी इफ्सूफानी थैंक यू वल्लाह शादी के हरो वल्लाह जच्चनी sinini sunkabu akkana nin eegini alatti surprise anu nagotani heddu ni singala ton fadda amma ga kanatti anu carra birra fi ibsu fi aisha kannineti aso isani boda kara araratti namota yo dabalatalle barbanne namota balanne kara arara busne gammachun taba kenya itti fufuna jalqabarratti dubartiif tarrafna ashu mutra hafadu قالتهما والله أرو قالتهمي اسكندر أنا اسكندر تيزي بيخغا اسكندر وبريدة قوتي هدو قالتهمي الفاتو قا سوابا نما دورا سامتيت واركتا ثانيفو بقالو سابتي نتلي وادن دينيو قودا باچو داف كوبي دا توري أكسوما سواسني بلالين أكسوما تي كوبي دا مالف جولي لمينتو ولين بريدي وانتي كان بودا قاسلتو أرارتي دبرا araara sanirratti hangama khiyyaawwaniin dhaga'uu barbaadu gama isaaniitiin jarri lachuu waadaa garaa qulqulluminaan garaa saafiin akka duritti akka nuu deebi'an hawaasa keenyallee akka gammachiisaniin dhaga'uu barbaada gama khiyyaanii. Sadiifuu ulfaadhaa abdishawwatilleen akkasumas waa hillan asirratti waliin argamnan hunda galatoomaan isiniin jechuu barbaada ulfaadhaa. galatomi ashu du galatomi ibsu fi birrafin carra kanna isnilleen nu gaggabab saati yaada keessan ibsadhaadha ibsu ituuf Duruma nas dana okay aye hottu muddo ya birra Kita kata apa ya? Tahu itu tak galet apa wallahi tadi kayak di aro itu tak galet apa pada wana akan male surah kita ture sekarang tu pakai tadi rumah di sini kita tu anu ane mitra kan anu gapan madura aku mana di sini ro takalam or tadi wanita rasa itu ture arah politik apa itu ture kadang enggak apa-apa tu bisun alat tiga curah yaro wanita rasa jualan wane ro walda bangkana harga negara kapan aye ego rumah deh wah karena guru beda desa or pada soalnya wane kabu tu kira calar pada so wah kabu tu kau jira wang karena leme wal jijiru wang karena tol cuni dan desa wan jauh naga batan so arar mang kuno wane hanggar rahim milkari tadarka karena gate walab dia ni tadi karena daerah tip tahu wang karena di cuar balik wan aman tanah haru kita di kan akan dihata jangkar humna wang karena itinggo nuda butu tadarka karena tvd aran tanah nama almost kuma afurga udurati wang karena walab dia beli yang kenya karena kahasun nuga deh akan salpati tu murung kuno so dan damu nuti tadarka wang sebab wang karena baru udah butit angga mature itu dah kagalat homa ulfada ba isang ofara usonta ne rako isang jirtu furu kofa usonta ne nuti kaitan jitu jiruvi wali injira nutu ba anu rabutir itu dah kanggamade fruman wang karena tu pun dugumati itu dah kana gammaci se wantal param tuan ditunggu tangko ne itu dah kagalat homa ulfada ne timji chuar bada yaro dia temo Allah tu
Birraa muutu irra jiru. Sorry, bilbilaan irra bilbilaan. So, Akka dursan caalatti deebi'anii gammachuu isaaniitii fi even amma adda addaan baba'anii ganda galanii walitti illee deebi'anii akka dursanitti mana tokko waliin galanii wajjin nyaatanii dhuganii yeroo dhiyootti kan abdii guutuun qaba. Egaa wanna kun dhume waan biraa salphaadha. Har'a asirratti araara isaanii agartanii moor araara isaanii har'a asirratti afaan walitti araaraman caalaa hojiidhaan arguuf jiraatan dura bal'inaan jechuudha. Rakkoon kun eega furamee jechuudha. Egaa kana booda wanni walitti isaan murtiisu jiru dhimmi isaa walitti buusee furamee jira qaammaan ta'e gartan kanatti hedduu kan gammachuu qabaa galatoomaa jechuun ilmaa silaa jecha kanarra guddaa jiraate waan biraatiin isin ijaa hedduu galatoomaa ulfaadha. Thank you. Galatoomi ibsuufiin carraa kanaa sanbooda irra immoo ibsuu booda nama takka ibsuus tahee ibsu magaa namni hin danda'u ibsuu buuse yookiin ashuu yookiin ibsuu yookiin ijoollee na wajjin dhama'uu jirtu nu wajjin asaantii fi caaltuu tas jala jira isaan lamaanis ol galcheetiin maal akka isaanitti dhagahame irraa fuunee araara keenyatti seenna ibsu mee muddoo dubbadhu maaltu sitti dhagahame. Jalqaba duraan dursee haroo fi saatii kun hedduu galatoomaadha. Waan nuti illee yaadnee dhufneef qophoofnee as taa'u jirruu fi nurraa kafar godhuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Namni fi guma hundarrattuu akkanatti dafee walii waa godhuu fi akka gartee obboleeyyoo waliin nagaa ta'ee walitti nageenyi isaanii duraan jiru adeemu godhuudhaaf tattaafachuun akka waan bareeda. Hedduu galatoomaa isaan lamaan itti aansee ammoo godhuu fi caalaanis inshaallah silaa foonii dhibdee isiniitutti waan kana tun buqqaate akkuma fadhallee yoo ta'e namni wal bira jiraate walitti fayyisaa oltullee garaa walitti hin fayyu. Amma ati akkuma hundattuu tun baddee rakkoon isin jirtu bakka baddee isinillee inshaallah yeroo dhiyootti bakka isin beeknutti chaanalatti isin irra beeknu irratti akka hojii bareedaadhaan waan gaariidhaan dhuftan abdii qabna. Aishaa Saadiqoo Haroo birraa hundi keessanuu galatoomaadha.